Abiy Ahmad bira dhaqi takki Shimallis Abdiisaa bira dhaqi Joon Baayiden bira dhaqiti dubbadhu isiniin jedhani mana adii Ameerikaa duratti gamta Afrikaa duratti mee maal dubbattan? Waan dubbadhu waan marabbi nama dubbisan malee. Mee dhaamadhaa isin dhaga'uun oolu Abiy Ahmad. Abiy maal dhaga'e rakkoo makaa rakkoo uummata. Mee Abiyyitti maal dhaamtamme? Maal rakkoo huccuun qabu kopheen qabu. Waan situ na gargaare kootu fi surree kophee naa bitu. Abiyyi kophee fi kootii isin haa bitu? Mee dhaga'ee kootii isin erga? Itti dhaamadhaa mee dubbadhaayyee. Mee akka nama Abiyyiin dura dhaabatee dubbatu takki Shimallisiin dura dhaabatutti mee dubbadhaa. Akkasitti hoon dubbadde rakkoo uummataatitti rakkoo biyyatti takka biyyattitti kaan roobaan kaan caaman dadhabsiise malee maaltu jedhanii. Mee maal jettaniin Abiyyiin bira soda hiixanii? Maal jedhaarree kan. Osoo ani Abiyyiin ta'e akkatti kasin dura dhaabatu. Mangistii biyya bulchu ta'e takki Shimallisiin ta'e mee maal itti himattan? Waan marakkooti kaa rakkoon. Mee natti himadhaam. Surreen qabu. Kootiin qabu. Kophii tana bichaa qabu. Kophee qabu. Tanuma. Tanuma Shimallis tana isin haa erguu barbaadan? Ishuma haa ergu. Waan biraatti miti. Waan biraatti ishuma haa ergu. Ati maal itti dhaamatta? Ati hoo katamaa maal itti dhaamatta? Badhaane mee osoo Abiy Ahmad dura dhufte takki Shimallis Abdiisaa ka biyya bulchu dura dhufte mee maal jettaan? Wanni jedhuuni isaan algarra isaan haa bulchu. Mootummaa keenya biyyattii akka gargaaran. Biyyattiin rakkoo waan qabdu aduuf rooba waan saaxilamteef waan harka qal'ataniif akka isaan gargaaranii. Biyyattii moo mataa keetii maal itti dhaamatta? Rakkoo mataa keetii maal? Rakkoo mataa kiyyaati. Rakkoo mataa kiyyaa. Mangistiin osoo si argee maal akkasii godhu barbaada? Gara waggaa tokkootii ol caamni waan nurra ture nu harkaa miidhame midhaan nu harkaa badee kana nu akka nu gargaaranii jechuu barbaade. Hayyee mee Muhammad ol ka'i maqaan keen isin yataama. Surree suphee akkatti eenyuun bira teessa? Meeqan ta'a waggaatti? Waan maqalaa qoonqumaan taa'u maa jechuudha. Kophee illee qabdu surree illee qabdu? Kopheen qabu kinoo yataama. Inni musliima ani kiristaanaa rakkatee namadde ta'a. Rakkoon qabu. Dhimma amantiin rakkoon qabdu takka namni namuma. Ammoo Oromoon Oromoma. Amma mee maal barbaadda Muhammad ati? Akkana gargaartanii fi uumamaa kennitanii wayiin bitan. Akka wayiin bitattu barbaadda? Inni amma nama oggaa diidamatti kalaayu iddoo waa gargaartanillee dawoo warraatti abbaan qabu dawoo haadha isaatiitti deebi'ee. Eessa kan isa? Qotilee bittanii fi sa'a bittanii fi dawoo warraatiitti deebi'ee qotatee nyaatee dhugee lafa qotatee. Eessa biyyi isaa? Adaaguma as. Ka'een usinni? Warra baazeenii jedhamee beekani. Hin beeku. Adaaga asuma adaaga. Ayyee. Suuraa ofirraa qabda maaliree kunniin suuraan kun eenyu beektaa jira kan? Mee suuraa kana argisi suuraa nama kana ka jidduu sun eenyuun? Ka itti aanoo? Yee? Lakki Lammaa Magarsaati. Ka itti aanoo? Johar. Johar eenyuti? Hin jaalattaa kaatti oomishaamisin argitee kaatti? Jawaar kana. Mee Jawaar kamin? Mee gaashii mootii nutti argisiisa Jawaariin? Kun Jawaarii miti. Mee kamin? Jawaar kana. Kan mee? Kunoo. Jawaar san. Abiyyi kun. Kun Lammaa Magarsaa. Lammaa Magarsaa maal ta'e sin? Sila maal ta'e dhugaa? Mee gaafa gaashii mootii? Afajjatti irratti oduu isaallee sinxaala gadhiise du'ee yaade maafaaf Lammaa Magarsaa dhabame. Achi buutan isa? Achi buutan isa. Mee gaafadha akka gaafii deebifnaaf. Hayyee beeytanii maarree Muhammadiin amma qarshii kuma takka sii kenna. Maaliin godhatta? Galatooma. Huccumaan bitan. Si geetti birriin kuma? Yootti naa dabaltanillee. Ofii beeytee bitatta amma? Deemi amma deemee haa bitatu horiitii isaa har'ama? Yoo isin kennitanii kan nurraa fuudha deemee yookaan haa deemu. Ofumaa deemee haa bitatu. Motoraan deemnee bakka wanni akka boodarra maqaaleen isin hin banne birriitii na jala nyaata maal hin jenne of harkuma isaatiin deemee haa bitatu birrii 2,000 kenninaaf. Doolchee takkaan balleessu harkaan. Lakki isumatti kennina. Booda viidiyoo waraabamtanii jirtan mootummaaleen isin arga rakkoo guddaadha. Hin ta'u nama hunda isin arga.
Ayyee. Malakoo maaliin jiru bana lakkoo. Mee lakkaa'ii gaashimooti. Tokko, lama, sadii, afurii, shanii, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan. Isaa kenna. Ayyee. Maal lakkaa'u. Lakkaadhume. Kunillee yataama dhagoo fargibbaa nama maddee. Amma kaawwanni hin jedhina bakka lamatti hin dhaqqabnu. Naqaman. Amma isinummaa naa jijjiiramu. Hoo fiigi mee na dura achi gara balee deemi. Deema amma. Mee fiigi miila. Osoo fiigduu gabayaa bayi. Fiigi. Hin dhaabatin malee malee. Dhugaadhumni adduu. Ayyee isinillee waanuma bunaa isinii kennine har'a. Baali dafna goote rabbi fakkaatu. Ooma bunaati isinillee. Atillee akkasina hongeessinu mucaan kunillee ka goban fargibba. Kophni. Akkasi kuno. Maaf ni deemu tabbooti. Deem ati dargaggeessa dalagadhu deem. Abbaa qabda ilma mootiiti deem. Amma hiyyummaa akkasii oofa. Qabeenya qabu. Naanuma horataa bar. Maqaan kennu jette. Katamaa mootiiti. Waan nyaattu waan ijoolleen qabdu. Anaa horataa bar. Anaa horataa. Eeyyama du'aa itti dee. Du'aa marga kennaa fi maa biraa. Eegaa asirratti dhaabna. Warra mootii. Warra mootii alamuu jedhi. Warra mootii alamuu tabbootaa saniin dubbatina nama nutti ka'e. Akkasanii gara kaanii kun fincaawaa gubbaa jira warri mootii alamuu kun as jiranii. Qilee tana yoo rabbiin jedhe mee afachu osoo asitti manni fooqiin faa ijaaramtee faranjiin daawwannaaf dhuftee waan uumamaa kana jechuun maal jettan? Kun uumama bareedaa kan akka inni jiru. Qilee bareedduu tana osoo dhufanii faranjiin faa daawwattee namni daawwatee turistoonni uumama hedduu jira jechuun meerkuuri jiraachuun malata. Mee kana asitti wanni godhe. Mootummaan osoo kana dhufee wanni biyya kana qarratee argee mootummaan galateeffame. Takku namni dhufee qarratee? Hin qarranne si malee. Aadaan irraa ka'ee Hayila Sillaasee haka geenyu kana namni qarratee. Ilmi namaa akka kaameraan dhufe ana jechuudha. Sanaan durallee dhufee na beeytaniimi. Garuu oduu na beeytan akka hin qarrate. Sheetii tokko qarrate. Namni wayii sirra na dabarse. Balee jirtan. Balee jirtan. Dhugaa. Abboo jaartii qabdaati? Akka fuudha daree ka birrii hin qabne? Fuudha dareem? Tole rabbi isin haa laaffise. Hongan biyya keenya kana bara dheengada akka facaafnetti midhaan nu harkaa badee hongan nutti guddatee hiyyummaa qaba namni keenya kun. Amma dhuguma rabbi dubbatu waan nyaattan hin qabdaniin? Akkana jedhamu dhuguma. Hin sobinaa kaa hin sobinaa dhuguma dubbadha. Waan nyaannu haqa yoo qabaanne. Dhugaa waan qonqa kan boqosan. Afaanumatti waa diddibattan. Akka hin duuneef. Akka qotiyyoo afaan buusanii xamadartaan akkasuma dhugaa. Dhugaan kan rabbi. Midhaan maal waggaa lama waan takka hin jirani? Waggaa lama. Batalaayi qarreen shaamitaa kun waggaa lama. Horii ka dhumate kuno. Horii ka dhumate horii amma horii gurguree shamataa jira. Arraabbee shamataatti tarte. Rabbiin rahmata haa godhu rabbiin kun rahmata isaa roobe jedha. Roobni kun roobe alhamdulillahi rahmata isaatiin rabbiin nu haa fidu. Roobni nagaan waa roobe. Asirratti qeeqa tokko natti kaa'ana yeroo baay'ee. Isinillee oduun dhageettan. Islaama malee kiristaana hin gargaaruu naan jedhan. Isin warra biyyaati na beektan. An dhugaa kiristaana jedhee namachi qaba. Tolola namti nama waritti nama buusa nam. Biyya keenya namni kiristaana islaama jedhee nama qooda. Kan jedhu. Mucaa ammaa islaama dhaga islaama inni garuu yaaddanii fi ilma kiyya hin jenne isin kiristaana jettanii isinuu yaada fi jirtanii mire haa bahu haa rakkatu na bira taa'ee nyaachisaa jirtanii. Hawaasni biyya keenya akkas biyya biraatti wal jibbanii beekta. Ooma isaanii san waan biyyi biraallee jirtu fakkaatti. Namni keenya amantii wal qooda. Hin jira takku namni amantii wal lola. Asitti dhalattanii guddattanii akka dhuunfatti namni wal dhaba malee amantii jecha namni wal lolu takku dhageettanii. Hin jiru jechuudha. Namni gooddanyaa walumaan jiraata akka dhuunfatti namni wal dhaba.
Garuu waa'ee amantiitiif jecha obboleessu abbaa fi ilmuu wal dhabu. malee amantii jecha namni wal qoodu hin jiru nullee nama hin qoodnu hawaasni biyya keenya akkuma isin beektan biyya biraati warri barreessu jira. Isinitti fakkaata malee nuti wal hin qoodnu jiruu teenyatti akkasitti hin dhalanne nuti akkatti guddanne akkatti horii wajjin tiisinee akkatti jiraanne akkatti waliin guddanne ilaalcha fokkataa amantii waan jedhamu san amantii wal jibban jedhan biyya keenya hin jirullee jiraatullee hin danda'amullee akkasin hin jedha baay'ee galatoomaa daawwannaa fi daawaa wajjin deemaa jirra boota poosti isinii godha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.